nagaa siif haa ta'u. Mee har'as barsiisa tokkos si barsiisa jedhee tanan fakkeenya tokkos sitti hima jedhee tanan caafata qulqullaa'aa keessatti akkas jedha: bara dargaggummaa keetii uumaa kee yaadadhu. Maarree bara dargaggummaa keetitti uumaa kee yaadadhu yommuu jedhu qalbii duwwaadhaan achi yaadu utuu hin taane bara dargaggummaa keetii yeroo humna qabdu kanatti uumaa keetiif hojjedhu jechuudha. Atoo akkamiree gama keetiin bara dargaggummaa kee kana akkamittiin dabarsaatiin jirta? Waaqayyoof hojjechaa jirta moo biyya lafaaf hojjechaa jirta? Miidiyaa hawaasaa gubbaa irratti innati facaafachaatiin jirtu kan Waaqayyoon tajaajilu moo kan maqaa Waaqayyoo salphisu laata? Inni ati har'a miidiyaa hawaasaa gubbaa irratti facaafachaatiin jirtu boru kan sitti farachiisu moo boru kan firdii jalaa si oolchu laata? Warra qoosaaf jedhanii maqaa Waaqayyoo salphisan isaaniif wayyoo, isaanitti hin faradama. Abiddi hin dhaamnee fi raammoon hin duune isaan ni nyaata. Warra qoosaaf jedhanii maqaa Waaqayyoo akkasumaan lafa hin taanetti yaamanis isaaniifis wayyoo, abiddi Waaqayyoo isaan ni nyaata. Isaanitti hammumayyuu itti faradameera. Isa kana hubadhuutti waan hojjettu hundumayyuu waan qajeelaa hojjedhu. Mootummaa Waaqayyootti nan gala yoo jette bakka hundumatti waan gaarii facaafadhu. Kuni dhaamsa kiyyaa. Nagaan siif haa ta'u.